hojii wal fakkaatu ogummaa wal fakkaatuun hojjettee garuu dhuma ji'aa irratti hiriyoota kee waliin hojjettuun gadi yeroo argattu miira sitti dhaga'amu yaadi. Kun dhugaa lafarra jiru dubartoota Afrikaa mudataa jirudha. Dubartoonni Afrikaa bahaa fi kibbaa hojii wal fakkaatu hojjetanii giddu galeessaan dhiironni $1 yeroo argatan isaan immoo saantima 81 argatu. Garaagarummaa galii argatan kana wal qixxeessuuf dubartoonni ji'a tokko keessatti guyyaa 2.5 dabalataan hojjechuun isaan irra jira. Afrikaatti garaagarummaan kaffaltii dhiiraaf dubartii gidduu jiru biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Hojii wal qixa ta'ee fi kaffaltii wal qixa ta'e mirkaneessuuf carraaquu keessatti Bootsuwaanaa, Ruwaandaa fi Zaambiyaan Sab-Saharaa keessaa dursaa jiru. Bootsuwaanaan garaagarummaa kaffaltii saalaa irratti hundaa'uun mul'atu parsantaa 84 cufteetti. Ruwaandaan ammoo parsantaa 82 irra geessisuun sadarkaa lammaffaa yoo qabattu, Zaambiyaan parsantii 8 jirti. Faallaa kanaan Chaad, Leeseetoo fi Dimokiraatik Riippaabilik Koongoon hojii wal qixa ta'ee fi kaffaltii wal qixaa kaffaluu irratti Sab-Saharaan Afrikaa keessatti sadarkaa dhumaarra jiru. Barnoota baradhu inni waan hundumaaf furmaata jedhu. Garuu dhuguma akkasii dubartoonni sadarkaa barnootaa olaanaa qaban ammallee dhiirotaan gadi argachaa waan jiraniif loogiin garaagarummaa kaffaltii saalaa irratti hundaa'u isaan mudachaa jira jedha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhimma dubartootaa. Kanaaf seeratu komatamuu qaba. Kan nama ajaa'ibu biyyoonni Sab-Saharaa walakkaa ol ta'an seera kaffaltii wal qixaa jedhu qabu. Kun ammoo biyyoota Ameerikaa kaabaa, baha giddu galeessaa fi Eeshiyaa bahaati. Haa ta'u malee seerri kaffaltii wal qixaa jedhu kun qabatamaan hojiitti hin hiikamne. Maaliif? Akka baankiin addunyaa jedhutti seeronni jiran dubartootaaf eegumsi akka taasifamu qabatamaa gochuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo hojumaanii deeggaruu dhibuu fi hanqina hojiirra oolchuurraa kan ka'edha. Kun osoo ittiin xiqqaatiin dubartoonni itti gaafatamummaa haadhummaa qabaniinis ni adabamu. Guutummaa Afrikaatti dubartoonni hedduun hojii hin kaffalamneef hojjetu. Akka UNDP'tti guyyaatti dubartoonni dhiirota caalaa sa'aatii 3.2 ol hojii mana keessaa irratti dabarsu. Isaan kun sa'aatiiwwan hojiiwwan mana keessaa kanneen akka kunuunsa daa'immanii fi firoota keessummeessuu irratti dabarsanidha. Kun sa'aatii peeroolii irratti mul'atee hin kaffalamneefidha. Ba'aan hojii hin mul'anne isaan irra jiru kun sa'aatii idilee hojii irratti dabarsuu irratti isaan rakkisa. Sababii kanaan dubartoonni baay'een hojiiwwan al-idilee kanneen akka gabaa, gurgurtaa meeshaa, hojii qonnaa fi hojii mana keessaatti akka galan godha. Hojii kontiraataa hin qabne, galii dhaabbataa yookiin wabii hawaasummaa hin qabne keessatti kufu. Akka qorannoo baankii addunyaatti qacarrii hojii fi intarpireenershiippii keessatti garaagarummaa koorniyaa jiru dhiphisuun diinagdee hanga parsantaa 20 guddisuu ni danda'a. Kan nama gaddisiisu kaffaltii ammaa kanaan garaagarummaa koorniyaa amma jiru kana dhiphisuuf waggaa 123 akka gaafatu fooramiin diinagdee addunyaa tilmaameera.